Namoota uffata wayyaa mana amantaa maaliif uffattee dhiyaannee naan jechuu barbaadaniif dhiifama jireenya dhala namaa wajjin kan wal qabatu waan tokko dubbachuu waan barbaaduudhaaf jecha uffata seeraa mana amantaa ortodoksii tawaahidoo uffanne isiniin jedhan yoo danda'ame har'a waliin kan ilaallu waa'ee of to'achuu dhala namaa fi of to'achuu dadhabuu dhala namaati. Bakka jirtanitti of to'attanii akka jiraattaniif Waaqayyo nu haa gargaaru. Of to'achuun jedha haadha injifannoo hundaati. Namni bara kana yoo ilaalle amma kan inni irra jiru nama to'achuu, nama booji'uu, nama mo'uu qofadha. Kun haa ta'u garuu nama booji'uu, nama mo'uu fi nama injifachuu akkuma jiru mo'amuu fi booji'amuun illee jira jechuudha. Haa ta'u garuu sana injifannoodhaan kan nama qaqqabsiisu of to'achuudha. Mee namni addunyaa kanarra jiru hammam of to'atee jira? Nama hammamniitu isa hin barbaanne irraa of orkee isa barbaadu wajjin qofa ta'ee jira. Yoo kana ilaalle namoonni hedduun kan isaan duukaa jiranii mo'uu qofaadha. Mo'uu dura garuu kan jiru of mo'anii manaa bahuutu barbaachisa jechuudha. Kana jechuun namni gaafa mana keessaa bahee qajeelu, gaafa mana isaatii wanta tokko karoorfatee bahu, biyya alaas haa ta'u biyya keessa, naannoo isaa ta'u naannoodhaan ala gaafa deemu of to'atee manaa bahuu qaba. Kana jechuun yoo du'aaf deema ta'e dhuguma du'a sanaaf qophaa'uu qaba jechuudha. Yoo jireenyaaf deema ta'e jireenya sanaaf qophaa'ee deemuu qaba. Namoota har'aa kana yoo ilaalle dhaloota amma jiran kana nama karaatti mo'an, nama karaattiin jilbeenfachiisanidha. Namaaf jilbeenfachuu dadhabuu dura kan jiru garuu haadha kan ta'e of to'achuudha. Of to'achuun immoo akkamittiin danda'ama kan jedhu tokko lama sadii jennee ilaaluu dandeenya. Of to'achuudhaaf namni jalqaba of mo'uu qaba. Addunyaa kanarraa namni akka inni of hin moone kan godhee jiru onneessaati. Dandeettii isaati. Onneensaa ganama kan inni guddifate yookiin divilooppii godhee yeroo hundumaa of mo'uu osoo hin taane waa'ee namaa odeessuu, waa'ee namaa gochuu, akka namaa fakkaachuu. Kun immoo addunyaa kanarraa namoonni jiran akka isaan koppii ta'an yookiin fakkaattuu gaaddidduu ta'an taasiseera. Of to'achuu danda'uun dura kan jiru hin jiru.